فدي خي هم تاسان لا الأكل ما تقول فينا وجدته وعيد أبدو جي موتين الرأتا جوالا ناس ويتونيس أتشين مسنجر أنا يتيما موتي كبر جي ولا جرا دبر نيم بيا كبر والله إذا بوسيتي من وان برباد لا عرفات جراخنا في عرفات جراخنا في دبار عرفات دبردو بندو فيديو عرفات وعليكم السلام فيديو بند تك سوداني بندو فيديو يرانا هجا أن نادي يعني منا دقي فدو بكأولا نس بكبولا ويا ميجي تاني هي ما تو رابو إيزي فني في ريفو درا بديجا في ترينجا أتيس موت ورا دو إيسا نورا فتو هاي ماتو فتو هاريفتو صداتوس شرايسيتي عرفات نورا جاي سامي أزبي فلان درتي تاب بدا كوبلي لا سرقي يو دوغان لا دغي فدو يو نوتي خا اسرجر انا في دبال واي خيدو بچورتي بدي قباني اسنتو بدي قبا اسنتو جيرني خجنا جليسو جرا اسنتو دلغا خجنا رابليسا جرا اوبليين كي نورا ابدو نجد لما فا يو نوتي ركون قباني خاتي برجر تو ستهس اكنا ركونا تهجرا اكنا غوتا نغودا اورومو جد سيغالي اتقال جي تايمما تبدو سيغني غرا تيفو في عرفت بدين سين قبدن انجرو ان اني وان براتي متي دوغار بي دبجوف اكا غودني اي واهون دنا راباسني نفيدني اكن متكاتتي دلغانتي اونلاين دجهني اونلاين دلغا يعني اما فكنيا وان تكا غزي دلغا تكا دليدو دلغا تكا رابو ابو فچوف دليدا دلغا سني تيكيم يكا قبدوف دليدا يو دلغا زسرا ديمتي اني ساغلي وانتينين كيسان دقي akkana je sada ka fadelle hammenya bira ka baadheeti miti rakko bira ka baadheeti miti yo dalagaan tun najala deemte narraa deemte doftu marjamilleen demo sana ka falte isilleen gammadde anilleen gammadde jiruuti jifraa jijjiire maatii xiyyaarraa illee jijjiiruu danda'a kana malee wanti sagaleetti na qabachiise waan biraatii miti malee waan biraatii miti kanu okay thank you galato amma isa kana ati odo marjam ko ban qabne waan kana goote male ati Maryam rakkoos irraan geeyse maallaqa sii kafaluu dadhabdee maallaqan qabu siin jettee waan sii mari ati takkaa hin qabdu jechuu yaada mataa keetiiti maleeti. Laa yaani yaada mataa kiyyaatitti ogaan siin jedhu waan biraati miti waan takka fakkeenyaaf gizee daleedu dalagaa lubbuu dalagaa takka gizee daleedu akka irraa faayidootee namni kuni haatoo dhabaatus nama galuuf inuma gala ani dalagaa tana yoo isin jala deemte yoo dalagaa tana isin dalagaa tana sirriin daleede dalagaa tana nama kana online kana humma beetan arguma jirtan namni arguma jirta sigalee yoo dalagaan tu sirriitti deemte dalagaan tu sirriitti deemte isinleen demoo tana kafalte anilleen jirutti efraa jijjiiraan hayyoon kiyya wanni abdiina kutachiise dalagaa deemu diddee tana malee waan biraatii miti. Okay galatoom ulfaadhu isii bira teessee isin damoosa keessii kafaluu dadhabdee hanga biri jirtu kana ji'a fi meeqa geesseeti. Isi bira ji'a lama sadin geenye lamammaatti deemu jirra malee. Okay lamatti deemu jirta tokko fudhattee meree dima damoosa kee. Kanarratti damoosa sii kafaluu dadhabeettee isiin waan akka nama tokkotti akka nama gartee faamilitti akka nama gartee saahibatti akka nama haadhatti jireenyi kun wal nuun danda'u yoo gartee magaalaa suutatti akka faamilitti hin qabdu. Hin dadhabee fi hin dadhabnee sittiin dubbanne isiin waan dandeessu keessaa sumaafin kannatti abdii murattee taa'aa jirti malee. Isiin akkasii ilaali jaalibsaa waan takka wanti beekuu qabdu namni kuni haatoo dhabaatus anama silaa waan biraatii miti hojiin tu silaa narraa deemte qalbii tiyyatuun illee firiina taati anilleen boru bakka guddaa ga'uu danda'a namni warra na qarqaaree boru anilleen deebee nama qarqaaruu danda'a dalaguma deemuu diddi sanaa abdiina kutachiisee anilleen sagalee sassaada akkana akkamii jeetti gaafadhe malee hammeenja biraatillee waan isin mana keessattillee miidhaan irra geessee hin qabdu kana hubachuu dandeessa. Galatoom ulfaadhu. Jaalibsa maaltu yaadan aannan tokko osuma gadi naqameen dhaqqabatan aniin tun karaa lama dhabuu yaaddoo natti ta'uu jira. Yoo dandeettii qabaattan hamaa mataa hojjette Oromoo yeroo mammaaktu.
Oga. Sanuma fu yo dandeessa. dubbadhu hin boo'inuma abshir. Iyya nama hundaa sanuma kennamu keessa dabre. Sanumaan jechuu barbaade. La dubbadhu lahama qomataa qoytee waan naa godhuu dandeessan san dubbadhu hin sodaatu. Fadii kee hunda himadhu. Paablikii gubbaa jirtaa incitii wanni hundi paablikii gubbaa jirti waan xiqqa sodaatin himadhu ndoysini. Ani duraan dursee dalagaa online tana yoo sirraa deemte ani dibdeen tiyya biraatii miti. Wallahi akka malee cinqamee akka malee yaadda waan biraa son tahin silaa dalagaan tunarraa deemte anis gammadee isinis gammadde isintu waan biraatii miti silaa anammoo yoo gabii baaste malee waciin hin galtu silaa anammoo dalagaa sallikki deemte isinillee ni gammadde anillee ni gammadaa dhibdiin kiyya guddaan ka tokkoffaa. Kan lammaffaa arra hara lama dhabuu yaadanatti ta'e namni hubatu inuma hubataa si galee kabeeku inuma beeku. Okay. Lamaan takka isii biraa yoon bahe isii biraa is dalagaa dhabe lammaffaa fiizaan kiyyoon irraa fuudhame carraa biyya namaatillee dhabe lamaan kana hame katti rakkatteef. Thank you. Sirraa fuudhoo kutakka asirratti sirraa fuudha. Narraan fuudhini doktora naa fida laa narraan fuudhini yoo dandeesse doktora fidi isii miti. Tanumaaf hin deeman bakka naa goonu Arafaat yaada gad dhaabbataa. Yoo ati saatii ammaa irraa kaaftee dhimma kiyyanatti tolee jira lafa kaayaa keessaa baay'eetti anda balmana cufeetiin baa asii booda islaamummaan haa dhoorguu dhimma kee namni dubbatu jiru tokko na qabadhu. Carraa tokko qabdi. Ani madaamillee nammiine waan akka illee nan goone anumaatu isiifis yaadee tiyyaafis yaadee osoo isiin qaamaatti yanaa kannitee mana madaamiin ergite natti tola ammatti santu na barbaachisa tokko lammaffaa immoo lakki natti tolee jira dhimma kiyya rabbii yaa keessaa naa bahajii islaamummaa rabbiin haa dhoorguu aanarraan keessaa sii baha. Madami ol gadi. Addaan sii baasa waan inni jee dabbaal wanni inni jee tokkoffaa yoo na gargaartan akka Oromoon na gargaara furmaata na dhibii kana naa fura. Lakkii yoo na gargaaruu hin dandeenye asuman na dhiisa jedhii isa lamaan kana uummatatti maddu. Murtii guutuu ol deebisa. Ana kuma jechuun dalagaa ani silaa dalagaa online tunarraan deemtu rakkoon tiyya dalagaa online tana dalagaan online irraan deemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu. Dalagaa jechuun tana hamileeti yana aitu tana jajjabeessa sammuuti yefree naa gootu yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabeetti nokkola karaa lama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatoon afaan uummata jaalibsa yeroo takka dhaggeeffadhaame muna habiibati obsi muna ni gaafata muna ayyee ni gaafatta obsi laa yeroo dheertu qabna ni gaafatta obsina jaramaanii wal biratti ol baasaa. Anillee laalika akkan akkasiin dubbattu dhagay anillee akkan akkasiin dubbattu barbaada nam takkana yalan dubbatina mee hagaan fita dubbillaalee akkana doktarri dubbadhu ayya maali namni beektanii qasaman billaa ani wama kana waan sanii irraan beeku galiin galuu baate uffata anama fakkeenyaaf dawaa hojjedha wasaappiidhaan hojjedha. Maal galcha maal liisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyya wanti irraa beektu hin jiru. Dasee isiin bira teessu dhagay. Dasee isiin bira teessu yoo ta'e. Doktor please yaada sirratti hin kannatini. Doktor dhaggeeffadhu. Waa'ee fin yaada sirratti hin kannatini. Billaalee ibsaa Doktor dhiifama nu godhe. Ibsaa please dhiifama nu godhe obboleettiin isi jaalanna. Laal xiqqisho qofa dhiifama nu godhe. Anammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. TikTok teenya laal isiin ammas himatatti hin jirtu. Muna ina dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni si dabbaroo jiraate har'a jala mureesni hima. Wanni si ila wanni si dabbaroo jiraate jala mureesni hima. Laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti. Jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu. Koonsartiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama. Nama bira dhaqu yoo bahe isimatana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa tana jechuudha dhageessanii wanni si dabbaroo jiraate homaamti na bira hin jiru ana sinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nan beeka akka sii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyaan tun jeeqamuu qabdu isinii galeemiti dhiphachuun qabdu hangana osoo asirraa waan fudhattu abdii muutitti hin banetina haasawa doktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi doktar maal haasa'u jirti warra barattan muuti demoo muuti miti hunni mataan isaa haati as jirtii miti borullee dubbachuu dandeessu immoo rabbiin kawaa jalaan dhokan arguu danda'a mucayyootan qaama kiyya aansee akka ilmoota iyyaatti ujjala kaadhe wallaahi billaahi wajjin hin bulu kun isiin taane nan beeka bakki an gabbee akka warra Dubaayii san uf hin dhiinne ni in ta'uuf hin beeka
isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha amma jechuudha waan nyaattu hin dhabne mallaqa isiin kafalu hin jenneeni dheengadda aayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettoo taate an akka dabalaa taate bira fide malee bizineesii kiyya anaatu beeka isinii galaa miti kanaaf jechuudha mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isiin qabdu kanaadha wanti isin naa hubachuu qabda ani isiillee dhiibuu isiillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan inni si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha an namni hagantii osoo miidhina naa kafala bas waan inni si baase naa kafala hallaqa maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nuwwatee jirti dooktar jannata seenatti miilaan kophee jannata seen inshaalla. Yoo asii miidhaan wan miidhama isinii galee yoo asii miidhee jiraadhe mucayyoo ta'e jechuudha yoo hanga xurii qeensa isii dhiibee jiraadhe jechuudha anaaf rabbii walitti dhiisa akka oromootitti jechuudha waan biraa anis dalagee dargadhe laal akkan isii qarqaaree isii dide waan kiyya naa kafalaati achiin booda akka feetan gara feetan. Gara isinii mijate akka isinii ta'e. Galatoon ulfaadhu. Hayyee obsi. Reefuun tana maal jettee? Ana akka Oromootiin gargaareef. Ila ibsaa dhaggeeffadhu. Akka Oromoo dhaalgaa amma nu dhaggeeffadhu dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhanne yaada kee sii dhaggeeffanne. Qaliila sii dhaggeeffanne Oromolleen sii dhageesse. Reefu ana akka Oromootiin gargaaree fide. Akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali jaaniini. Waraqaa irra balleessuu fi miti. Akka nama Oromootiin miciyootan haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeeti miti. Amma immoo erga akka Oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maal? Dhaggeeffadhu mucayyoo tana gaafaan fidu isii qarqaare osoo atillee keessa gattiin xalliilaan isii qarqaare anadha hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti dhaggeeffadhu isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaamaa mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanyaa la barbaachisee miti maaliif hin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa naa hubadhu dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaa isaan kenneef dhaggeeffadhu. Kan hayyee galatoon. Ibsaa toltee dubbiin jalma deem. Okay hayyee wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamuuf faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti kan ibsaa asirratti sirraa fuudhagaa dooktar fitamee fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaan jiru bari ibsaa maaluma taate. Waadhati keenyaa galee jira dooktar asirra naa dhabbatu bakka pilis muutii naa qabadhu anaa sirraa dhabbatu. Dabbaan mucayyoo tana fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa. Ooyoo guddaa munaa mee qoyi dubbii tana sirra bakka mee qoyi munaati ibsaa dubbiin akkam taate laal murtii kiyya kutaa kanaa dhiisi. Dhalaan Oromoodhaa mileenaa Dubaay keessa jira. Dhalaan Oromoodhaa mileenaatu Itoophiyaa keessa jira. Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi isi yaade isa jiru feekee katee uummanni Oromoo guutuun baree jira. Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga isin isi fayyadu caalaa na fayyadu jettee gatii yaaddee jalatti dabbaan liifamaa hojii. Gabbuuta yoo muti keessa geessiteef shaqaalaa Dubaay keessaa dhabdee shaqaalaa Itoophiyaa keessaa dhabdee osoo hin taane akka rabbitti Arafaati yaaddee osoo hin taane faayidaa Arafaatii buuftu caalaa faayidaa Arafaati isii buuftu guddaa waan ta'eef gara miidiyaatiin naggada isiittiin beeksifachuudhaaf filattee fidde tokko qabaddaa. Maaliif hin kana jaa? Rabbi jechaan godhee fi humaarran barbaadu abbaan feetan fuudhaa jetteetti daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatiin waan keenyaa kabadadhaa baafadhaa jettee amma. Deebitee maal jette? Isillee na fayyadee anillee akkaan si fayyadu fin fidee malee rabbiin finne itti amma baansiiti. Faayidaan Arafaati si dhawwatu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akkasiin beeksiftuuf qofa. Okay walii galee jirra mara koon qabu. Dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee irraa qabdu himadhu amma ibsaatti mufa. Okay. Jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas. Ni jira murtii jarraa kan yeroo tokko murtii dubbatu. Murtii jarraa kan.
Jira sagalee. Xiqqoo wala dhalaayas. Xiqqoo si dadhabaa. Doktor akkuma barbaaden sagaleen tiyini jiran diini obsi. Carraa fudhadhu. Obsi. Nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin dhaqabnu. Ayyatti fufite murtii. Waa tokko qofan isinii himuu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuuf yaa gammaan. Waa'ee michiyoo sanaa abbaan barbaades haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu. Yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte. Baasiin Dr. Mariam itti bahus akka dubbanna taanaan dhufte. Eega dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dr. Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo agartee haganta akka miidiyaa irratti dubbiin ishii beekaa achi dhiiftan ta'e rakkoo hamaadha. Ishiin dubbattee ibsatuu ooluu dandeessi. Kana duralleen hammaa ta'uu baatuun baana. Egaa as geesse rakkoo keessatti dhiistanii irraa haasoo osoo hin taane amma furmaatatti haa deemnu isin jechuu barbaada. Ayyee galatu. Dr. Mariam. Dr. Mariam amma jarraan keetii meeqatti baafte micoo kana Dubaay keessa? Dhaggeeffadhu. Jarana faallaalleen deemina. Namni taa'ee bakka taa'etti namuu jechuun hundi keessan bakka jirtan taa'abdanii mallaqa argattan. Saa hoolala. Har'a micayyoo tana tataabuutti dhiisiiti. Tataabuutti deebina. Ibsaa dhaggeeffadhu. Faallatti nama bahamina. Mucayyoo tana qofa himadhu. Amma dubbii dhumattee maallaqa kee qofa himadhu Mariam dubbii Muniira. No. maallaqa itti baafte qofa himadhu ma. Muniira boy gutak. Amma gasti qarra si qabalanii. Yaada si dubbattee fixu please Dr. waan barbaadde haasa yaada kee. Ibsadhuuti maallaqa itti sinutti madhu si qaballa rakkoo kan qabu. Mallaqa yoo waraqaa si barbaadan mallaqa guutuu waan uummanni dhufuun hin beeytanii guutuu naa kafaltan. Afaan maqeetiin himatan gatti baafte. Hin beeynu. Bar guutuu si kafallatte waraqaan nutis baatee tokko nu garsiifta afaaniin dubbadhu amma. Qoyika dhaggeeffadhu waraqaa si barbaadanii miti. Dr. Mariam angaafa. Amma afaanumaan nu dubbadhu booda nu kan ta'a amma uummata Oromoo irra dubbadhu. Booda waraqaa si fidda. Dhaggeeffadhu kaa wanti haga ammaatti ani itti baase jechuun 400. 400 yoo lafa naa keessa halaas ana maayiretti. Amma asirratti 400 obsi 400 lafa sii keenyaa gatii isii tana ittiin atis beekamtee fooloo hangana ittiin harkatti gatii isii atis lafa keessa gatii isaanis gatii isii ittiin beekamne asgaan lafa keessan isiinis cinaa lafa isinii keessa. Sayyoo barbaadde jechuun dhaggeeffadhu. Sayyoo yoo seera hin deemne nama seera beeku gaafadhu kana caalaa jechuudha. Dhageessa mucayyoo tana faayidaa fidattame xaqara isin jettan jechuudha. Dhaggeeffadhu. Faayidaa fi kanabii silaal. 400 jettee bari nu himte gatii isii ati hanga ammatti ittiin beekamtee fi fatishaan ittiin beekamte isiinis gatii aran baatu hojii isii dhabdeen bu'aatu lafa keessanidha karaa gabaabaa. Keessanii kana dhaqu malee durumaa na beekanan. Dhaggeeffadhu. Wanni isin na beeksiftillee hin jiru dhaggeeffadhu. Nama yoo taate ani yoo taate illee dheengadde na bira dhufu. Nama yoo taate miti halee gaafa ati TikTok kanaan dhuftu 19 akka TikTok kun qabu screenshootiin qabaa. Arra meeqa akkati jirtu. Follow screenshot goonee qabna Oromoon ni arka. Kanaafuu sinnaa Fatishaan gaafa isiin itti dhuftu meeqa akka jiru ni beekna. Laal nu dhaggeeffadhu obboleetti nu dhaggeeffadhu. Namni akkana itti ba'attanii akka ba'aaf fe'attanii asii gad dhiiftan hin jiru dhaggeeffadhu. Halee gaafa isin dhuftu ati eenyu akkasii beeku hin beeku. Dadhabdu dhiisi. Akkati qabduus hin beeku. Nu dhaggeeffadhu Maryama. Na dhaggeeffadhu Maryama. Na dhaggeeffadhu.